Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Hordoftoota keenya, hordoftoota Daanaatuuf kan taatan biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan nu daawwataatti jirtan bakkaaf lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkamiin yoo nageessanii? Galata Waaqayyoo ana obboleessi keessan fayyaa kootii nagaa koodha. Isin yaaduu irraatii kan hafe homaa dhibee tokko illee hin qabu. Egaa hordoftoota keenya maatii Daanaat jalatti yookiis gola Daanaat jalatti kan argamtan kanneen nu daawwataatti jirtan faaruu akkasumallee barnoota garaagaraa karaa gola Daanaat tuubiitiin kan darbaatti jiru kanneen daawwataatti jirtan jechaadha. Wanta haalli mijanneef yeroo dheeraatiif egaa tarii laayivii waliin sagantaa barnoota garaagaraa waliin eegallee turre addachitee ture. Eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e yeroo dhiyootti kan itti fufnu ta'a jechaadha. Kanaaf egaa barnooti akkasuma faaruuwwan haarawwa ta'an hedduun isaanii karaa gola Daanaat tuubiitiin isin bira ga'aatti jira jechaadha. Kanaatiif baay'een keessan daawwataatti jirtan jechaadha. Gara fuulduraatti barnooti faaruuwwan garaagaraa haarawwa kan ta'an kanneen isin barsiisuu danda'u jechaadha. Karaa gola Daanaatiitiin isin bira waan ga'uutiif akka sanatti egaa hiriyoota keessaniitiif sheer gochuu hin dagatinaa. Kan biraan gola Daanaat tuubiitiif haarawwaa kan taatanii sabiskiraayib taasisuutiin akka jajjabeessitan maatii Daanaatii akka taatan isiniif jenna. Inni kan biraan Yididaa yuutuub irratti barnootiif faaruun akkasumallee qophiilee garaagaraa kan ta'an keessummoota garaagaraa faarfattoota barsiisota hedduu qabateetiin gara keessanitti kan dhufaatti jiru qophii hedduu hawwataa kan ta'e kan qopheessaatti jiru jechaadha. Yididaa yuutuubiidhaaf maatii kan hin taanillee sabiskiraayib gochuudhaatiin maatii isaa akka taatan isiniin jenna. Gara sanatti seentanii kallattii lamaatiin iyyuu qophiilee asirraatiin darbu jechaadha. Qophiin yuutuubii lamaan irratti kan darbu qophii garaagaraatti waan ta'eedhaatiif iddoo lamaan iyyuu maatii ta'uudhaatiin akka hordoftan isiniin jennaa kabajaan isin gaafanna. Inni kan biraan sooshaal miidiyaa ittiin fayyadamnu feesbuukii akkasumas telegiraamaa waatsaappii kan giruuppii jechaadha. Hordoftoonni Daanaat tuubiidha iddoo garaagaraa ta'an keessatti argamanii gaaffilee garaagaraa kan ittiin isaan wal gaafatan ni jira jechaadha. Barnoota hedduu kan isaan ittiin irraatii argatan gara fuulduraatti immoo sagantaa kadhannaa qophaa'aatiin jira wanta ta'eedhaatiif liinkiin isaa ni kaawwama jechaadha. Liinkii sanaatiin seentaniitiin giruuppii waatsaappii sanaatti illee dabalamtanii maatii waliin ta'uudhaatiin akka wal jajjabeessinu akka wal utubnu jechaadha. Asirraan ergaa kiyya dabarsuudhaatiif gara kanatti dhufe jechaadha. Kanaaf hordoftoota keenya liinkiiwwan feesbuukis ta'e telegiraamaa akkasuma liinkii waatsaappii keenyaa kan isin argattan viidiyoo kana jalatti jechaadha. Viidiyoo kana jalatti diskiriipshin booksii jalaatii kan argachuu dandeessan liinkiiwwan hedduun isaa achi jala jira. Kanaaf achi jala seentanii giruuppii sanatti dabalamuudhaan waliin akka taanu kabajaan isin gaafadhaa. Kun kan isin hordofaatti jirtan Daanaat tuubiidha. Daanaat tuubiin obboleessa Yididaa yuutuubiidha jechaadha. Qophiilee hedduu hawwataa ta'an achirraatiin kan argattanidha. Faaruuwwan haarawwaa ta'an illee achirraatiin ni jiru jechaadha. Kanaaf gara fuulduraatti qophiilee dabarsinu beeksisa isiniif taasisna. Isin garuu akka sanatti viidiyoo asirraatiin darbuu daawwachuudhaatiin laayik gootanii hiriyoota keessaniitiif sheer akka taasistan kabajaatiin isin gaafanna. Inni kan biraan liinkiiwwan kanneen kan biroon illee ni jiru. Obboloota keenya waliin ta'uudhaatiin kan nuti waliin tajaajila irratti argamnu jechaadha. Isaan keessaatii tokko Mannaa tuubiidha. Mannaa tuubiin faaruuwwan akkasuma barumsa hawwataa ta'an abbootii lubootaatiin barsiisota wangeelaatiin akkasuma faarfattoota garaagaraa irratti affeeruudhaatiin qophii hawwataa ta'e kan dhiyeessaatti jiru Mannaa tuubiidha. Mannaa tuubiin viidiyoowwan Mannaa ofishaal istiidiyoodhaan kan qophaa'e karaa Mannaa tuubiitiin kan dhiyeessaatti jirudha waan ta'eedhaatiif
qophiilee achi keessa jiru barnoota faaruu achirraatiin darbaatti jiru qulqullina isaa kan eeggate isin ilaaltanii ragaa ba'uu ni dandeessu. Kanaafiyyuu liinkii isaa diskiripshin booksii jala isiniif hanqaa seentaniitu hojiin ni hojjetu achi jalatti daawwattu jabina hamilee akka taatan asumaanan kabajaan isinin beeksisaa. Tole kanatti aansuudhaatiinis jechaadha kanan isin beeksisu hordoftoonni Daanaat Tuubiidha. Kan isin ittiin wal baruuti qabdanii sagalee gammachuu kan jedhu yuutuubii sagalee gammachuu kan jedhudha. Sagalee gammachuu kan egaa waliin tokko ta'uudhaatiin yaadni keenya karoorri keenya tokko waan ta'eedhaatiif hojiin nuti hojjennu hojii hafuurawaa waan ta'eedhaatiif ijoolleewwan hojii hafuuraa hojjetaatti jiran kan ammoo isin beeksisuudhaaf waliin tokko taanee wal jabeessinee wal utumnee gara fuulduraatti waliin imaluu qabna kan jedhuudhaafidha. Ergaa kana kanan isinii dabarsaa jiru. Kanaatiif liinkii sagalee gammachuu kan jedhu hiriyoota keessaniif sheer taasistanii yuutuubiiwwan kana akka jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Kanaaf bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoodha isiniif haa baay'atu. Amaan isin hin argin arjummaan Waaqayyo yeroo Maariyaami eegumsa ergamoota Waaqayyo eebbaa fayyaan raajotaa suuqni wareegamtootaa hunda keenya irrayyuu oolee kan bule nuuf haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa.